Shamarree Hawwii Maatiyos gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keetiif hedduu galatoomi. Mee waa'ee miidhagina dorgomuu yaadi isaa akkamitti sii dhufe? Ani yaadi kan kanaa kan naa dhufe egaa waan viizit Oromiyaa irratti waan dhufeedhaaf malee kanaan dura moodeelingii keessas lixuudhaaf yaada hin qabun ture. Garuu kan Oromiyaa daawwachuu, Oromiyaa agarsiisuu kan kana aayidiyaan kana baay'ee waan jaalladheef na opportunity kun immoo waan kana agarsiisuudhaaf akka salphaatti deemanii Oromiyaa ilaaluudhaafis agarsiisuudhaafis carraa guddaa uuma waan ta'eef kana fayyadamee itti faayidaa argachuudhaaf jecha kan. Egaa dorgommii miidhagina shamarranii gaafa jennu miidhaginuma ilaalu moo ulaagaa biraa qaba Hawwii? Egaa bareedinni akka kootti karaa lamaanii define gochuun danda'ama. Inni tokko karaa alaa irratti isa arginu kana yoo ta'u, inni kaan immoo kan keessaati. Sammuu ofii jechuudha. Ofitti amanamummaan akkamiidha? Akkamiin ofitti amananii waan ofii nan danda'a jedhanii hojjechuu confidence ofirratti qabaachuu kun bareedina ofiidha jedhama. Insecurity ofirraa dhabsiisu ofitti amanuu jechuudha. Ani ofii kootii bareedduu jedhee yoon yaade nama kan biraas amansiisuu nan danda'a. Angaruu ofii kootiin nama yoon ta'e kana nama kan biraas amansiisuu hin danda'amu. Kanaaf kana akkasittiin define godha jechuudha bareedina keessaas jedhu. Ati kan maal fa'aa dhiyeessite jechuun uffannaa isa eessaa uffattee waan dubbatan yoo jiraate maal dubbatte? Ani uffannaan gaafas uffadhee kan ture kan godina Harargee yommuu ta'u, Harargee keessatti iddoowwan hawwataa turizimii kan ta'an maaltu jira kan jedhan naasee isaan keessaa paarkii Baabilee kan jiru gosa arbaa baduu kee extinct ta'uu kan kee jira achitti preserve kan ta'aa turedha. Isa akkamitti hojjetame achitti paarkiin sun maaliif hojjetame isa jedhu faan ibsaa ture. Kan muuziyeemii Calanqoo maaliif hojjetame yoom hojjetame Finfinnee irraa amman fagaataa waan jedhu akkasii waan akkasiin dubbachaa ture. Gara taalantii irratti yeroo deemnu immoo waan CPR'n agarsiise sarratti dabalatee immoo afaan afur dubbachuu nan danda'a jedheen hime. Afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, afaan Hindii fi akkasumas afaan Oromoo dubbachuu nan danda'a jedheen hime. Kanan dabalata immoo afaan Kooriyaa nan dhaga'a jedhee kana ibseen ture. Egaa inni macarshaa immoo gaaffii deebii raawundii sadaffaa kan ture isa faayinaalee jechuudha. Achirratti immoo gaaffiin warri isaan nu gaafatanii san deebisee jechuudha. Fakkeenyaaf waltajjii sanarraa uffata uffachuu duwwaa miti asii achi deddeemanii akkaataan deemsaayyuu waan addaati. Isa eessatti shaakalte? Isa dursinee ergi kana register goonee raawundii isa faayinaaliitti akka darbine ergi barree booddee Amiin moodeelingii kan jedhamu atitti nu qaxaranii turanii isaan warroonni viizit Oromiyaa irraa hojjetan kuni isaanirraa guyyoottan sadiidhaaf shaakallii nama baratee irraa fudhannee turre isarraan kan ka'edha kan inni waan achirratti hojjedhe kan bare jechuudha. Egaa gaafa dorgommiidhaaf dhiyaattanii waa fuula kana diddibachuu waan akkasii kun jira moo uumama keessaniin dhiyaattu? Raawundii isa jalqabaa fi isa lammaffaa irratti uumama keenyaan akka dhufnu godhamee ture. Erga faayinaalii irratti geenye booddee immoo waan meekaappii kanas akka fayyadamnu godhamee ture. Isaan akkasitti dorgommichi kana gaggeeffame. Ati barumsi barnoota ati qabdu kan sadarkaa maaliiti? Ani barumsa koo digirii isa jalqabaa fixeera. Gara faarmaasitikaal saayinsiidhaan biyya Hindii irratti iskoolaarshippii argadhee deemee achitti baradheen deebi'ee dhufee amma yeroo ammaa kana immoo East African Pharmaceutical lafa jedhamu irraa production pharmacist ta'uudhaan hojjechaa jira. Egaa yeroo dorgommii sana gaggeessiteetti shakkiteettaa nammoo ama yookiin nammoo jettee garaa kee keessa maaltu ture? Egaa namni hunduu gaafa dorgommii kana keessa lixu nammoo adda jedhee abdatee lixa. Garuu ijoolleen nu wajjin dorgomaa turan professionaalota kan moodeelingii hojjechaa turan experience kan qabanidha. Kan isteejii irratti kanaan dura hojjetanii beekan waan akkasiidha waan ta'eef of hin shakkita nammoo alaata kan jedhu. Garuu kiraayiteriiyaan kan warri kaan ilaalanii fi kan nuyi itti yaadnu immoo gara waan ta'eef dorgommii argitees namni tokko filatamuu waan qabuuf ni filatame. Garuu ijoollettiin 16 hunduu kan ofii isaanii kaaraakterii ofii isaanii ciccimoo turanii hundi isaanii yaadan.
Amma gaa mee namni dorgommii akkasitti seenuu barbaadu shamarran jechuu kooti ol adeemtonni sammuu isaanii keessatti maal qabachuu qabu jettee gorsite? Duraan dursee nama hunduu kan ofitti amanummaa kana ofirratti jalqabu qaba. Aan nan danda'a jedhanii yaaduu qabu. Waan tokko hin barbaadanii waan tokko goolii tokko nan hojjetadha nan argadha jedhanii yaadnaan dura ofitti amanuu qabu. Gaafa ofitti amanii hundasaa hojii kan biraa jalqabuun kan danda'amu. Of shakkaa adeemu taanaan waayyuu galmaan gaachuu hin danda'amu. Kanaaf duraan dursee wayii tokko hin barbaadu fedhii irraa qabdu yoo ta'e duraan dursee ofitti amanuu nan danda'a nan hojjedha jedhanii pilaanii itti baasanii isaarratti hojjechuu qabu jedhee yaadan. Egaa kana booda toora injifatte kanaan maal hojjechuu barbaadde? Egaa dorgommii kana argin injifadhe booddee carraaleen baay'een nufu jechuun karaa Oromiyaa baruudhaanii Oromiyaa barsiisuudhaanii amma Miss Tourism ta'eedha jechuun Oromiyaa guutuun beeka jechuu miti. Kanaafi anis wajjin baraa Oromiyaa ilaalaa anis baree namas barsiisee aadaa koo seenaa koo hunda kan dur hundaa namatti himuudhaaf namatti agarsiisuudhaaf namnis dhufee akka biyya keenya ilaaluuf akka arguuf madda turizimii akka taatee iddoowwan hawwataa baay'ee akka jiran agarsiisu karaa biraadhaan fayyadamanii of promote gochuu kanarratti hojjechuu barbaada. Kanas narraa eegamee yaada. Shamarree Hawwii Maatiyos deebii nuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomna. Anis sin galateeffadha.